galatoomaa ani moodel seenaa jedhama warra nan beekneef akkasuma obboleettii Dr. Awwal Alooti. Anaaf Andu'aalam immoo hiriyyaadha. Hiriyyaa yoo siin jedhu hiriyyaa hedduu walitti dhiyaannu. Andu'aalam irraan kan ka'es haadha manaa isaa Qananii Addunyaa baay'ee walitti dhiyaanna. Yeroo baay'ee deddeebisee mana isaanis deema. Har'as borus akka gaariitti dubbachuu danda'a. Hin dhagaamami. Inni gaama. Tokko odeeffannoo har'a jiru irratti fakkeenyaaf amma obboleettiin Andu'aalam Gosaa, Magdas Gosaa isa wajjin hidhamtee jirti maal oduu jedhamurraa yookaan isinii jalqabu ta'e odichi sobaluu sa'aatii tokkottiin ka'eetiin naannoo sa'a sadiitti ani mana gara Finfinnee kan gale isaa wajjin sulultaa oolee jechuudha. Inni itti aanu dhuguma Andu'aalamtu hidhamee jira. Mana keessatti hariiroo Andu'aalamii fi Qananii Addunyaa hariiroo akkas hariiroo waliigaltee hin qabanii, jaalala hin qabanii, maal hin qabanii. Wanti jedhu kun soba. Dhugaa isin dhugaa dubbachuu fila. Maaliif tokko ani musliimaa sooma afaan qaba. Ji'a soomaati sii galee jira. Kanaaf sobni tokkollee sodaan tokkollee hin jiru abbaa koo iddoo kanatti. Isii lubbuun isii darbitee jirti. Kanaaf immoo ijoolleen baay'ee ijoollee wal jaalatanii baay'ee kan isa dhageeffattu innis kan isii dhaga'u kan kabaju kan jaalatu yeroo ta'an mana keessatti illee walitti bu'iinsi isaan qaban wanna tokko hin jirtu. Artist Ramadaan Cimeessaa Mucaa jedhamuu fi akkasuma immoo Diinqaa Huseen Mucaa jedhamu ana taane yeroo baay'ee mana Andu'aalamitti kan dabarsinu yoo mana Andu'aalamittis hin dabarsine iddoo tokkotti waliin kan dabarsinu yeroo baay'ee jechuudha ijoollee kana. Kanaaf dhiibbaan tokkollee hin jiru yoo dhageettanii turtan ji'a tokko hin geenne Andu'aalamiin yaalii ajjecha irratti godhanii turan namoonni hin beekamne. So yeroo kana ahojjotti deebita. Wanti kun miidiyaa irratti akkamitti nun nageenye akkamitti nun dubbanne eessatti irratti no miidiyaa irratti hin baane dhimma baasuu fi hin barbaannetu ture. Wanta kana yoo kan soba isinitti fakkaatu ta'e fakkeenyaaf wanta dhimma kana amma fixuudhaaf deemutti jirra. Adeemsa qaba dhimmichi wanta ol hin baasneeftu jira. Tokko inni hin barbaanne wantichi akka bahu. Lama immootu artist Sinnishoo yookiin immoo akkasuma Sinnishoo mul'ata yookiin immootu maal eenyudha? Inteenyu maalumatti keenya kan jedhe eenyu dhiifama wajjin maqaa isaa afaanii na bade. Moodel seenaa dubbii No. Inni baasuun barbaanne akkamitti dubbatte waan kana. No wanta kana amma ani adeemsa jiru wal qabsiisee siif himaa jira. እና namoonni quba qaban Taaddalee Gammachuuti. yaa Taaddalaa Gammachuu gaafachuu dandeettan. Taaddalaa bilbila isaas yoo hin qabne bilbila isinii kaa'aa. Seenaan dhimma kana siin geettee dhimma kanaati Andu'aalam wajjin dubbattee jirta wanti kun ta'ee jira jedhaati gaafadha. Okay. Kanaaf dhimma kana irratti haasa'aa jirra. Yeroo dhiyoo keessatti even guyyaa 2 dura mana isaanii tureyanii dhimma kana haasa'aa turre, dhimma kana kaafnee dhimma kana haasa'aa turre. Mucattiin qalbii nagaatiin jaalalumaan kabajamaan nu simattee nu wajjin yeroo dheeraa galgaleessitee teettee bakkuma Andu'aalam jiruttis akkasuma teennee dhimma isaa kana kan furamaa jiru. Malee dhimmi walitti bu'iinsa of course gaa'ila gara fuulduratti ji'a 2 ji'a 3 booda gaa'ila godhachuudhaaf akkasitti walii galaniitiin haala gaariidhaan akkasitti kan jiru. Even birthday isii torbee dhufu keessa haala gaariin kabajuuf akkasumatti pilaan proogiraamni isaanii akkasumatti jira. Wanti walitti isaan buusu wanti amma namni odeessu kun wanni tokko wanni akkasii hin jiru. Kanaaf akkuma reefu amma dhumarratti namni tokko dubbachuuf yaale dhiibbaan jiru hin jira. Mucattiin hin cinqamti yoo kan jedhamu taate of course dhimmi mucattii cinqu dhimmuma Andu'aalam ta'ee dhimmuma fayyummaa isaa haaluma jireenya isaa wanti tokko dhugaadha dubartiidha. Wanti isii cinqu jiraachuu danda'a. Isiirra darbee dhimmi nu cinqu jiraachuu danda'a. Jira sidammoo jira. Malee dhimmi hinaaffaadhaaf akkasif gootee namni akkas godhee maal akkas godhee Andu'aalam immoo nama isii ajjeesee darbuu miti. Sokondii tokkoofillee isii rifachiisuu miti. Namni kamuu immoo beekuu dandeessanii Andu'aalam jechuun ilma dubartiin deessee dubartiin guddiftee dubartiin iddoo kanaan isa geette tokkodha. Kanaafiyyuu dhiibbaadhaaf just maybe Andu'aalam ol ka'eedhaaf dhiibbaan jiru. Beekna nu baay'izawwee artistoota duuba ta'anii namoota dhageettii qabaniin ergaa isaanii ergaa badaa dabarfatan tokkoon beekna nu baay'izawwee beekaan. Kanaafi wanta baay'ee garuu otoo akkanatti haasa'amuu baatee baay'ee natti tola. Iddoo du'aa san Andu'aalam mana hidhaa jira. Moo
iddoo kana yoo jiraatte dhaga'uu dandeessa moo jirta yaa. Innaa eenyu jira mee natti mi gaafa nuti seennu koo gaafa nu deemnu nama 3 fi reeffatu mana jira. Nama 10 yookiin nama 11 iddoo san jira guyyaa guutuu. Artistiin hundii fi namni hundi isaa ka akkanatti miidiyaa irraa girrisee haasa'u kun hundi iddoo sammaa dhaqee dhaabbatee maatiin Andu'aalam yookiin immoo mucattiin kun maatii Andu'aalamii maatiin isii maatii isaati maaliif dhaabbatanii iddoo sanitti taaziyaa kana maaliif hin taasisnes akka seeratti nuti Oromoodha miti wal qabna miti wal bira dhaabbanna miti model kana maaf hin taasisin maaf kijibu model ati amma akka walitti dhiyeenya qabdu akka dubbattutti okay du'a intala kanaa dhageesse akkuma dhageessaniin gara sanitti deemtanii gara sanitti gaafa deemtanii maal argitamee achirraa nutti himi eenyutu achi dhufe namoonni tokko dhugaadha namoonni tokko dhufanii jiran deemanii reeffa geggeessanii jiran milinik yeroo jirru milinikitti artistoota baay'ee jira even Galaanaan faanis jiranii jiru artistoonni baay'een gara sulultaa yeroo deemnu garuu namoota qubaan lakkaa'amantu gara sulultaan wajjin deeme daqiiqaa 10 achi dhaabbanne moosi argeen jira dhumarra jechuudhaani. Yeroon ba'u sa'a 11tti haadha manaa leencoo wajjin yeroon ba'u si argeetiin jira namni tokko achi dhaabbanne daqiiqaa 10 achi dhaabbanne kanaaf immoo eenyu argite mo'a jecha si argite mo'a ture yaa mo'a achi ture mo'aan achi ture even Maqdas dubbisee dhumarra baqqaa deebi'aa haala itti jiru itti himee yeroon darbu moo achi jira namni tokko artistiin tokko iddoo sana hin jiru artistii miti namootummaan normaaliin iddoo sana hin jiran jechuudha namni hin jiru iddoo sana. Okay galata garuu gaafa gara miidiyaa maalimi mo'aan beektaati ishii beekta mo'a ishii model seenaa beekta mo'a. Arruma nan beeka onlaayinis nan beeka har'a qaamaan argeen ture waliin dubbisnee dhumarratti. Waanuma tokko bakka. Doorsisni suni Andu'aalam irratti jechaadha. Andu'aalam irratti. Siyaasaan wal qabateeti moo jaalalaan wal qabatee? No, siyaasaan wal qabateeti jaalalaan wal hin qabatu. Model Okay, tullu waatu kun jechuu barbaada. Otoo ishiin dubbattu otoo jidduu galuu baanne nageenya keetiif sodaata taanaan yaa model waan amma asirratti nu ibsaa jirtu kanaati biyya keessa jirta nuti ishiidhaaf iyyuu sagalee ta'aa kan biraa dhabuu hin barbaannu so nuti kan jechaa jirru amma ishiin ofiif of darbite moo namatu darbee kan jedhu san hangam takkaati ofiif of darbite kan namni jechaa jiru kan itti amanta kan jedhudha malee kawaayee dhimma Andu'aalamii fi mootummaa jidduu jiru san silaa nuuf keessa yeroo biraatii fi jechuun barbaada maaliif biyya keessa jirta waan hundaaf iyyuu mee ofuma qusatuutu bareedaadha jedheetiin. Mootummaa iddoo al tokko model al tokko wanti isheen amma kaastan xiqqoo ishiin beekaa yaadaan na deeggaruu dandeessi makiinaan isaa jalaa miidhamee ture torbee darbe yeroo sana. Dhugaa kee lubbuu isatu bahee tasa geenyee lubbuun isaa ka baraarame tubboo keessa seeneeti tubboo keessatti lubbuun isaa baraarame. Meeshaa isaa irraa fudhatanii konkolaataa dhugaa akkasitti ol baasaa kaashiratu jira kana hunda maal ibsitan. Abbaa koo illee yoo barbaade yaa wajjin waa hunda sitti maal. Intala kanas boruu dhabuun barbaannu mee dubbii karaa mootummaa kana xiqqoo Oromoo osoo keessa waa laalle. Gara mootummaa miti amma mootummaa ta'ee nama mootummaa miti luuk aangoo da'oo godhatanii namoota dhuunfaati hinaaffaadha siigalee namoota dhuunfaati namoota qindeessanii harkaanfatan beekan. Maal goota beektaa keessan na qonnami san booda namoonni akkasii kun akkamitti akka likkii galani nutu hojjetaa jechaadha. Isin informeeshinii qofa nuu kennuudha. Wanti biraamtu waan akkuma kanarratti waan hin jenna kana sana jedhina dubbisii bilbila kee ergii fi bode. Amma tana bilbila kee naaf anarratti kinoo Oromoo tokko kan jedhu hosti irratti ergi. Tiif ergaa lammaffaa dammoo ani itti gaafatamtu mirga dhala namaati.
Waan tokko wanti na sodaachisu tokko illee jiru kun hojii kan kooti even ani kana dura ol baaseetiin isumallee fuulduratti wanti akkanaa kun akka deemamu hin qabne dhaabsisuu akka danda'u jireenya keetiif gaariin ta'u tokko wanti inni wanta kan ol baasuu dideef iyyuu anaafillee ta'uu danda'a sii galee jira. Doorsisa adda addaa anaaf diraamaa baay'eetu jira jechuudha. Haala kanaan diraamaa baay'eetu jira jechuudha. Diraamaa baay'eetu jira dhuunfaadhaan doorsisa naaf erganii itin torban tokkoof hamma ani mana kiyyaa gadi ba'uu hin dandeenye tokko wanti kuniyyuu isitu isa deeggaree wanta kan isiit garaa akkanaatiin warra jedhamtu jira anarratti jechuudha. Dhiibbaa akkasii hundatu jira. Okay. yaa moodele nuti ilaa ganamarraan gamma barbaadaa turrelleen isuma akkanaa kana ture namuma akka keetii kana itti dhiheenyaan waa'ee isaanii sirriitti beeku ture kan barbaadaa turre amma kun oduu qabatamaati waan qabatamaati wanni ammati nuuf sirriitti heerti kun jechuudha. Please bilbila kee roobaleedha yookaan kennii siifaa bilbilaanis keessaan bilbila kiyya siif ergee jira odeeffannoo amma nuuf ergite kana sirriitti nuuf keessaan nuuf himte bareedaadha. Roobalees qunnamuu dandeessa anas na qunnamuu dandeessa sirriitti waan kana irratti dalagna. Elias model kallattii biraadha waan tokko si gaafachuun barbaada naatoo siifin isa modelii mana lubbuu ishee rabbii toora qulqullootaa dhaabu egaa maqaa ishee yeroo hunda kaasuun hin oolu Andu'aalam akka lubbuu isheetti jaalatti Andu'aalam biraa dhabamuu isheetiin Andu'aalam waan gargaartu fakkaata of miidhuu isheetiin Andu'aalam gargaarti erga isaa dhibbatti ta'e akkas gootiitti yaadda. Yeroo tokko maal seeti haala jirurraa yeroo qananiin Andu'aalam dhaburra uf dhabu filannoo ofii gootee yeroo yaaddutu jira haala kanaan hin teettu haala kanaan akkana godhe jennee yeroo tokko yeroo teenyee gorsinu jira haasa'uma keessa wantoota tokkoon kaaftaniiti wanti akkanaa nu mudachuu danda'a maal kan jedhamu. Siigalee jiraami wanta kamirraayyuu iddoo kamirraayyuu uf qusadhu wanta akkanaa akkasii mudatu hin barbaadu. Luuk wanta akkanaa akkasii mudatu yoo jedhame yaalii ajjechaa eega jedhame nama tokko reebanii irratti dhukaasanii konkolaataa jala rukutanii namni suni utaalee tubboo keessa bu'ee qoshaashaa keessa deemee lubbuu of baraare malee guyyaa san lubbuun isaa ba'ee ture siigalee jira. Kanarratti hundooftee qananiin maal jettee torban tokko dura otoo ati waa taatee jiraatte ani sirraa hafee jiraachuun barbaadu jecha jedhu Andu'aalamiif deebistee jirti. Jaalalli isaanis hamma kana asumaanuu jechuudha siigalee. Hamma kana ture dhugaan jiru kana ture wallaahi dhugaan jiru kana ture ijoollee lama qabaa wallaahi rabbiin guyyaa kana ijoollee kiyya ila hamaa irratti haa buusu wanti iddoon isaa walii qaban hammana ture. Andu'aalam qananii duuba jiraachuu nama hin barbaanne qananii Andu'aalam duuba nama jiraachuu hin barbaanne jaalala akkanaati kan isaan qaban bakka. Tarii qaamni addaa kan buusu godhee istirasiitti addaa keessa isii galche jiraachuu danda'a. Sana kanuma wajjin ilaallu ta'a dhugaan jiru kana. Okay. Oro. Afachu si kennaa afachu. Isiniif kennaa afachu. Itti Like YTG gaafadhu meetu model seenaa sun dura YTG gaafadhu. TG'n beektaa seenoo. Ani yeroo kan hin beeku Luuk TG mucattii jedhamtu TG just TikTok kanarratti yeroo dura qananiin laayivii akkas faa gaggaltu isa tokko hin jira miti turee jira Luuk yoo tarii waggaa yookiin immoo ji'a 8 akkas dura yeroo sanatti dhuftee koomentii barreessitiifa haa yeroo wajjin jedhanii dhagaa tarii immoo akkas yeroo bilbilaanillee haasaan dubartii tokko osoo hin ta'in 2-3 akkas hiriyoota qabdi hinaasuuf hiriyoota wajjin yaaduma gaarii jechootuma gaarii walii deebisan kanaan alatti mana dhufanii hiriyaa dubartii qananii mana Andu'aalam keessatti an argee hin beeku. Yaagaa namoonni baay'een akka kaasaa jiranitti TG'n best friendii qananii akka taateedhaan isa akkasuma ishee hin beeku garuu immoo duratti toora TikTok ishee irratti akkuma maxxansite walii barreessaa akka turan teekstiiwwan garaagaraa dhoobdee turte sun egaa editingis ta'uu danda'a shooppitee dhufuus danda'a dhugaas ta'uu danda'a kan jedhu yaada namoota baay'eedha waan ta'eef sanarraa waan beektu yoo jiraate kan nu kaastuuf ture. Akkuma jedhame wantichi editingii ta'uu danda'a garuu mootu ila wanti jiru sababni isaallee qananii maal jetti beektaa yeroo baay'ee waan ergaa maatii isii kana waa'ee gaa'ilaa kana maal yeroo wanni jedhamu hin haasofna ana wajjin sirriitti haasofna beektaa hin kolfina anatu baay'ee namatti dhiyaata buna waliin danfisna yeroo achi deemu yoo isiin nyaata dalagde ani buna danfisa
maal naan jetti bar jaarsummaa harargee naan jette libaanataa fi jimaa erganii haati yoo libaanata aarsite abbaan yoo jimaa hiike taate dubbiin taate waliin jenna sii galee jira. Hangana dirasii tokko haasoftaa gammachuu itti qabdii Andu'aalam isiirra dhiibbaa hin qabu dhugama kaayyoo waliin qabanii jireenya isaanii immoo jiraachaa jiran akkuma gaariitti baay'ee isa sappoorti gooti hojii isarratti baay'ee Andu'aalam sappoorti gooti isitu dhiphata hojii Andu'aalamiif Andu'aalam caalaa. Kanaaf homa tokko shakkiin isiin qabdu maal isiin qabdu hin jiru sii galee jira wanta shakkitu illee jira bar maal dhugaan karaa kan isiin arraba. Lakkina seenoo maal labeekaa seenoo. Feesbuukii qabdi ishiin. Eenyu? Qananiin qabdu. Okay, fuula feesbuukii ishiitti irratti maarchii keessa maal barreessitee afaan ingiliffaatiin abbaa warraa kiyya jireenya kiyya ati kan jettu akka waliigalaatitti jireenya kiyya waan baay'ee barreessite jetti. Jireenya kiyya gaafan ani kufe hanna bira dhaabbattu maal jettee barreessite? Waan san agarteer taate. Argee jira kana dura. Okay, galatoome. Itti fufee obboleessa keenya. Seenaa dhawaa gaafachuun barbaada. Seenaa dhawaa gaafachuun bara seenoo. Lagaan sila duratti ati narra maatiidha. Isaaniif yaada garaa akka isaan ture isaan biyya kanas waan hin jirreef waan as jiru wanta qabatamaa wanta ni jagootiin argee wanta gurra kootiin nama qabatamaa irraa dhagee wanta beeku muraasa qoodaan ture. Waasi gaafachuun barbaada. Tarii walitti dhiyeenyaan maatii taatanii mana tokko keessa wajjin nyaattanii wajjin dhuddanii wajjin turtaniitu waan ta'eef mee hariiroo isaanii wajjin wal qabu.